Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taachitiivii hundinuu nageenyi badhaadha. Isiniin jecha har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas kan maal jiru YouTube chaanaalii bananne tokko maqaa jijjiiruu ni dandeenya moo hin dandeenyu? Yoo jijjiirree maal miidhaa qabaa fi bu'aa isaa? Faayidaan maqaa YouTube chaanaalii maalii hanjuu waliin ilaalla. Egaa gama viidichaatti osoo hin seeniin dura warri as YouTube subscribe godhuudhaan gara viidichaatti seenna. Walumaan itti seennu. Egaa YouTube chaanaalii erga banannee hojjannee boodatti maqaa jijjiiruu ni dandeenya. Garuu jalqabumarraa maqaa YouTube chaanaalii keenya bareedaa ta'uu qaba. Jalqaba yeroo barannu ofiin kan filannee fi maqaan YouTube chaanaalii nuti banannu kan biraarraa adda ta'uu qaba. Bu'aan isaa maali? Yoonii fi YouTube chaanaalii maqaa keetii fi YouTube chaanaalii maqaa nama biraa kan wal fakkaatu jiraate rakkoo uumuu danda'a. Yeroo monetizii ta'u monetizii ta'u adda ta'uu qaba. YouTube chaanaaliin kee ammas yeroo ati itti naqxee waa sarchi gootu dheerachuu qabu. Maqaa keetiin yookiin maqaa ati qabduun xiqqoollee ta'u walitti dhiyaachuu qaba. Maaliif fayyada? San yeroo monetizii ta'u bu'aan isaa karaa gabaabaatiin monetizii ta'u akkanatti monetizii yeroo ta'u si fayyada. YouTube community karaa salphaatiin si argachuu danda'an yeroo sittiin fudhatu sittiin hin dheeratu jechuudha. Egaa YouTube chaanaalii tokko maqaa isaa jijjiiruudhaaf maal fayyadamuu qabna hanjuu eessa seenuu qabna hanjuu ilaalla. Erga kanatti YouTube bannee chaanaalii iddoo YouTube studio jirtu dhufuudhaan irra kilik godhuudhaan gama harka mirgaa irratti erga kanatti kilik goonee boodatti maal jee jira? YouTube studio jee jira. YouTube studio keenya irra kilik godhuudhaan karaa isteeppii itti maqaa jijjiiruutti yaanaa jechuudha. Akkanatti YouTube studio erga seenneen boodatti gama harka bitaa irratti siif dhufa. Gama harka bitaa irratti siif dhufa. Gama harka bitaa irratti gaasii dhufee maaltu jira? Dashboard, content playlist jee jira. Gabbutee customization bakka itti jira jechuudha. Iddoo customization jettu irratti kilik godhuudhaan YouTube chaanaalii kee maqaa jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Lakkoo connection waan jiruuf dafee bakka ati itti ajajjisin ga'u obsaan eeggachaa. Warri as subscribe godhan subscribe, like, share kan gootan viidiyoo barnoota babbareedaa waan gadhiifnuuf akkanatti customization erga kana seenneen boodatti maalii bakka layout jee jira. Layout kunis bu'aa mataa isaa qaba. Tokko tokkoon waliin ilaallaa yeroodhaan yerootti. Bendingiinis akkasumatti jira. Brandingiin sardii irratti maali? Basic info jira. Basic info iddoon itti name of your channel jijjiiruu dandeessu iddoo kana. Fakkeenyaaf qoraas tiibjaa isuma kana akkana gabaabsitanii YouTube channel banachuun isin fayyada. Garuu kan maqaa keessanii walitti hidhata xiqqoo qabu ta'uu qaba. Akka namni karaa gabaabaan sarchi godhee isin argatu. Dhiyeenyatti illee kaampaanii YouTube handle dhiyee isa kana fideeti jira. Akkuma TikTok inni qaba. Social media illee biraa hashtag itti fayyadamee wanni godhu akka namni karaa salphaatiin subscribe si godhuu dandeessaa jechuudha. Maal goote mention goote wantoota menshiniidhaaf fayyada. Mention maqaa gabaabaadha. Maqaa mataa keetiitii namni biraa hin qabu. Yeroo hundaa'u YouTube chaanaalii erga banannee osoo hin banatin duratti maqaa YouTube chaanaalii ati banattu adda ta'uu qaba. Kan nama biraatiin wal fakkaachuu hin qabu. Kan amma fakkeenyaaf kun qoraas tiibjaa. Qoraas tiibii sarchi goote tokkoffaa irratti akkuma maqaa Google irra yoo namni sarchi goote tokkoffuma irratti si argachuu qaba. Yoo hin taane maqaan keetii wal fakkaatu heddummaannaan rakkoo uumaa jechuudha. Isa kana maqaa isaa jijjiirree waliin haa ilaallu. Maalitti helawaa
helawaa tiyuub jennee yoo jijjiirre haruma gabaabaan helawaa tiyuub jennee yoo jijjiirre helawaa tiyuub jennee yoo jijjiirre maqaan kun isaan jijjiirraa paablish iddoo gargaara dhufuun paablish tunnee maqaa YouTube chaanaala keenyaa jijjiiruu ni dandeenya. Ammaan duratti dhufuudhaan gama asiin dhufnee sarchi goonee YouTube chaanaaliin keenya jijjiiramuu fi jijjiiramuu dhabuu asiin laallachuu dandeenya jechuudha. Paablish gootee erga bitteen duratti as dhufuudhaan iddoo kana dhufuudhaan jijjiiramuu fi jijjiiramuu dhabuu isaa laallachuu dandeessa. As dhufnaa iddoo kana harka mirgaa jirtu kana dhufuudhaan kilik helawaa tiyuub jijjiiramee jira. YouTube chaanaal jettee yeroo isin chaanaaliin kee waan akkana kana jira. YouTubein deenya taa'u YouTube fuudhee waan akkana kana deenya teeqilee jira. Yeroo waan kana isin dhufee hin irraanfatina. Not good, very good, absolutely one bareedaadha. Thank us for your feedback. Kampanii seeru kanaafuu helawaa tiyuub jennee jijjiirree jira. Handilli kanuma mataa keetii si'annaa kana egaa barnoonni keenya kan guyyaarraa kanuma asxaa tiyuub warra subscribe godhu subscribe kana gootan isin gaafachaa. Yeroo gaarii nagayaan turaan isiniin jaa. Yeah.